Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isinaa qaqqabuun jedha maatii yuutuubii dammadaamuu kan taatan hundumtinuu akkam jirtu Waaqayyoo galanni haa ga'u. Egaa guyyaa har'aa kana mata duree baay'ee bareedaa kan ta'e amantootaaf baay'ee kan barbaachisu qabadheetanii dhufeen jira. Egaa mata dureen koo har'aa kun immoo kan inni jedhu gaarummaa Waaqayyoo jedhama. Gaarummaa Waaqayyoo kun maal inni laata? Yeroo baay'ee oduu nageenya ta'a. Kan nuti dhageenyus tarii Waaqayyo firdii qajeelaa hin kennu jennee yaada keenyatti gaafachuu dandeenya. Waaqayyo jalloota maaf cal jedhee ilaala jechuu dandeenya. Jalloonni yeroo isaan waan baay'ee hojjetan, yeroo isaan lubbuu balleessan, yeroo isaan qabeenya namaa balleessan, nama dhuunfaa irratti yeroo isaan gifii hojjetan in agarra. Argitanii naannoo keessanitti tarii Waaqayyo maaliif cal jedhee, Waaqayyo maaliif firdii hin laatu warra akkasii kana maaf callisee ilaala. Gaarummaan Waaqayyoo kun kanaaf egaa akkamitti ibsama kan jedhuutiin yuutuubii har'aa kanattanii isinii qabadheetanii jira. Gara mata duree keenya kana deemuudhaaf dursamee sagalee Waaqayyoo keessaatii bakka tokko isiniin dubbisa. Macaafa faarfannaa boqonnaa 36 lakkoofsa 7 hanga 9 isiniin dubbisa. Akkana jedha. Yaa Waaqayyo, gaarummaan kee attam guddaadha, dinqisiisaadhas. Ijoolleen namootaa gaaddisa bobaa kee jalatti kooluu hin galu. Isaan wanta mana kee keessaa guuteen cidha hin godhatu. Bishaan laga gammachuu keetis akka dhugan hin goota. Burqaan jireenyaa kennu si bira waan jiruuf ifa keetiin ificha hin arginaa jedha. Egaa Daawit araara Waaqayyoo kan argate, Waaqayyoo nama akka garaa kooti jedhee kan inni dubbate keessaatii nama tokkodha. Waaqayyo fuulduratti nama durattis Daawit caalaa namni cubbuu hojjete hin jiru. Abbaa manaa ajjeesee haadha manaa nama fudhate, yakka baay'ee ulfaataa kan hojjete, akka keenyatti akka nama fooniitti yoo ilaallu Daawit baay'ee cubbamaa, baay'ee kan Waaqayyoon gaddisiise, namas kan gaddisiise akka kanaatti ilaalama ture. Haa ta'utii garuu Waaqayyoo araara isaa hin kenneefi inni isa maare. Faarfannaa boqonnaa 51 keessaatii tokkorraatii kaasnee yoo dubbifannee ilaallu kan inni dubbatus namni Waaqayyo cubbuu isaa ittiin lakkoofne, namni Waaqayyo dhiifama kenneefi akkam haa gammadu jedha. 51 irraatii akkana jedha. Yaa Waaqayyo, akka gaarummaa keetti araara anatti argisiisi. Akka ho'a kee isa guddaatti irra daddarba koo haxaayii balleessi. Yakka koo raawwadhuu anarraa dhiqi, cubbuu kottis ana qulleessi jedha. Waaqayyotti baay'ee dhiyaatee, baay'ee gaabbee Daawit nama Waaqayyoon kadhate keessaatii isa tokkodha. Cubbuu koo naaf dhiisi hin boo'e, waan godhe kana hundumaatti hin gaabbe. Araarri Waaqayyoo daangaa waan hin qabneef Waaqayyo Daawitiin cubbuu isaa hin isaaf dhiise. Garaadhaan, garaa guutuudhaan Waaqayyo waan kadhateef, waan araara gaafateef Waaqayyo isaaf dhiisee Daawit nama akka garaa koo isa jechisiise jechuudha. Kanaaf egaa araarri Waaqayyoo kun naannoo keenyattis haa ta'u ollaa keenyattis waan arginu irraatii Waaqayyo araarri isaa kun hanga yoomiittidha. Waaqayyo nama hundumaaf aduu isaa walqixa hin baasa. Nama hundumaaf aduu isaa walqixa hin baasa. Nama hundumaaf bokkaa walqixa hin roobsa. Nama kamuu ija tokkoon jaallata. Warra isa amanatis, warra isatti hin amanneefis walqixa gargaaraa, fayyina hin kennaa, qabeenya hin kennaa, fayyaa hin kennaa, waan hundumaan nama hundumaa waluma qixa jiraachisa. Kun maal nutti agarsiisa? Tarii akka hubannoo keenyaatti Waaqayyo hamootaafis, cubbamootaafis, garraamotaafis aduu walqixa baasuunsaa nama hundumaa al takkaa bokkaa roobsee al takkaa aduu baasuunsaa Waaqayyo firdii qajeelaa kan hin laanne namatti fakkaachuu danda'a. Wanti armaan olitti ibsame kun kan agarsiisu Waaqayyo nama hundumaaf araara guutuu akka qabuu fi firdii qajeelaa kan kennu ta'uu isaati. Nama hundumaayyuu gara isaatti kan deebi'ee fayyisuu akka inni danda'u. Cubbamoota yookiin jallootaa fi qulqullootaaf waluma qixa akka inni jiraachisu taanaan garaagarummaan isaa maali jettanii gaafachuu dandeessu. Cubbamootaafis aduu baasa, qulqullootaafis aduu baasa. Bokkaan roobsa lamaaniifuu kanaafuu eessatti qajeelummaan yookiis gaarummaan Waaqayyoo kan jennu of gaafachuu dandeenya yookiis namas gaafachuu dandeenya. Garaagarummaan isaa waan dhuma jireenyaa irratti nama mudatudha jechaadha. Waan hunda Waaqayyo gara firdiitti akka inni fidu beekuudha qabna. Daawit Waaqayyoon araara waan gaafateef firdii jalaatii oole.
Lot qajeelaa ture. Naannoo Sodomiif Gomoraa kan jiraatan namoonni baay'een isaanii Waaqayyoon waan yakkaniif gara Waaqayyootti waan deebi'uu didaniitii fi ibiddaan akka isaan badan godhe. Lot garuu badisa jalaatii hin oole jechuudha. Hin oosha. Faarsaa 36:7-9 wanta nama isinii dubbatte bara Nohitti dhuma irratti kan firdii jalaa baraarame Nohii fi maatii isaati jechuudha. Bisaan badisaa akka inni dhufu Waaqayyo firdiitti kennuuf akka inni jiru jalloonni jalli isaanii waan baay'ateef Waaqayyo adabuuf akka inni jiru yeroo itti dubbatame sanatti Nohi amantiidhaan bidiruu tolfate. Warri itti qoosaa turan baay'een isaanii badisa bisaanii jalaatii ooluuf hin dandeenye. Garaagarummaan isa kana jechuudha. Waaqayyo fuulduratti araara argachuu kan nuti dandeenyu yeroo nuuf kenname keessatti gara Waaqayyootti deebinee cubbuu keenyaatiif Waaqayyoon yoo kadhanne Waaqayyo dhiifama nuuf kennuu hin danda'a. Yoo isa kadhachuudhaa baanne yoo gara isaatti deebi'uudhaa baanne qalbii jijjiirrachuudhaa yoo baanne garuu firdii jalaatii bahuudhaaf hin dandeenyu jechuudha. Mandira Sodom keessatti cubbuun yeroo itti baay'atetti Abrahaam gara Waaqayyootti dhiyaatee Waaqayyoon waa gaafate. Nama 50 mandira kana keessaa qajeelaatu argattee adabbii kana dhiiftaa jennaan sababa namoota 50 kanaatiif jedhee nan dhiisa eeyyee jedhe. Namni 50 hin jiru biyya Sodomiif Gomoraa keessatti jechuudha. Han jiru Waaqayyo kan inni argate nama qajeelaa Lot qofaa ture. Loxiitiin bayi waan qabdu hundumaa bayi dhiisiitii gara duuba keetti galagaltee immoo hin ilaalin jedhee Waaqayyoon abboome. Lot otoo duuba isaa hin ilaaliin mandira sana keessaatii bahe. Haati manaa Lot immoo duuba ishee waan ilaalteetii fi deebitee akka isheen rukutamtu yookiin utubaa soogiddaa taatee akka isheen achi keessatti mandarichuma keessatti gubattee akka isheen haftu ni godhe Waaqayyo jechaadha. Kanaafuu har'a qajeelummaan araarri Waaqayyoo qajeelaa kan inni ta'e aduusaa wal qixa yoo baaseyyuu bokkaasaa wal qixa yoo roobseyyuu dhumarratti firdiin namootatti kennamu wal qixa miti jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate maayinni namoonni hundumtinuu qajeelaa kan hojjetan gaarummaa kan hojjetan gara jireenya bara baraatti yakka kan hojjetan immoo gara du'a bara baraatti ni darbu yeroo boollaa ka'anii jedhee akkuma inni dubbate kan firdii jalaatii nama baasu tokkollee hin jiru. Araarri Waaqayyoo qajeelaa yoo hojjetteetta ta'e qajeelaa. Har'a lafarratti namoota baay'ee yoo argine fira kan qabani cubbuu yoo hojjetanillee ijji manshaa yookiis gubboo adda addaa kennanii mana murtii keessatti murtiin qajeelummaan akka inni hin laatamneetiif kan godhan baay'eetu jira. Fira isaanii oolchachuuf jaalallee isaanii yookiis immoo namoota jaallatan firdii qajeelaan akka itti hin laatamne yakka hojjetaniin akka hin gaafatamne gochuudhaaf maallaqa adda addaa kaffalanii mana murtii dogoggorsanii kana gochuudhaaf kan dhama'an baay'ee argina naannoo keenyatti jechaadha. Namoonni yeroo wal himatani tokko fira yoo qabate iddoo biraatti abeluwaa fira guddaa achiitii qaba firdiin kun hin kennamu firdii qajeelaan waan kennamu nutti hin fakkaatu jedhanii namoonni illee yaada isaanii ni kaa'u. Kana gaa Waaqayyo birattan akkasiin jiru. Qabeenya keenyaan firdii jalaa ooluu hin dandeenyu. Beekumsa keenyaan firdii jalaa ooluu hin dandeenyu. Firdii jalaatii kan nuti oollus kan nuti faradamus hojiima keenyaan Waaqayyo firdii hin jallisu waan ta'eef Waaqayyo jallootattis numa farada qajeelotaafis numa farada yeroo isaa eegetu jechaadha. Har'a waan baay'een nu milkaa'uu danda'a. Waan baay'een nutti toluu danda'a. Garuu guyyaa tokko nutti toluu dhiisuu danda'a. Abrahaam dhuguma nama qajeelaa nama jal'aa wajjin ajjeesuuf jirtaa jedhee gaafate. Waaqayyoon yeroo Looxi Sodomiif Gomoraa yeroo Waaqayyo rukuchuuf jedhe kana Abrahaam kana dubbate. Dhugumaan nama qajeelaa nama jal'aa wajjin ajjeesuuf jirtaa balleessuuf jirtaa yaa Waaqayyo jedhee gaafate. Waaqayyo garuu deebisee jedhe nama qajeelaa tokkoyyuu Sodom keessatti yoon arge nama qajeelaa sanaaf jecha nan dhiisa dha'icha koo. Qajeelaa sana rukuchuu miti namni qajeelaan jiraateeyyuu jennaanuu cubbamoonni saba kanaatiif hin oolan. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 26 akkasumas immoo seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 28 26-28 walumaa gala dubbisuu hin dandeenya jechaadha. Kanaaf lafa naannoo namni qajeelaan jiru Waaqayyo badisallee akka inni oolu jechuudha. Naannoo keenya akka inni badisa oolchu Waaqayyo Looxiin nama qajeelaa ta'uu isaa argee jira. Sodomii akka bahu taasise. Uumama 19 lakkoofsa 19 lakkoofsa 12-20. Seera uumamaa 19 lakkoofsa 12-20 kan inni dubbatu Looxi nama qajeelaa nama Waaqayyoof abboomamu nama Waaqayyoon sodaatu ta'uu isaa arge. Waaqayyo Looxiin achi keessaatii bayi mandaricha gadhiisiitii bayi jedhe.
Har'a naaf isiniin Waaqayyo biyya Sodomiif Gomoraa keessaa gadhiifne akka inni nuti baanu nurraa eega jechuudha. Sodom keessa akka jiraannu hin barbaadu. Sabni Israa'el Gibxi keessaatii yeroo ba'anitti gara duuba isaanii akka hin ilaalle achi keessatti dabaaqula isaanii hafe waan achi keessatti hafe hundumaa garagalanii akka ittiin gaabbineef Waaqayyo itti dubbatee ture. Sabni Israa'el garuu gammoojjii walakkaa ga'ee otoo dabaaqula keenyatti deebine biyyuma Misir sana nuu wayya nuufoo achuma jiraachuutu nuuf wayya jedhani. Warri kana jedhan gammoojjiima keessatti hafani. Warri immoo itti gaabbuu dhiisanii garbummaa jalaatii Waaqayyo nu baaseera jedhanii itti amananii deemanii han akka Iyyaasuuf Kaalebii biyya Waaqayyo abdachiise sanatti ni galani jechuudha. Kanaaf araarri Waaqayyo hanga kanaattidha. Waaqayyo anaaf isiniif kakuu nuuf galeera. Kakuun inni nuuf galee jireenya bara baraatti akka galluufidha. Jireenyi bara baraa kuni anaaf isiniif warra qajeelota ta'aniif warra Yesuusitti amanantiif qajeelummaan keenya Kiristoosiin malee hojii keenyaan miti. Asirratti akka hin dogoggorre garuu Kiristoosiin qajeelota ta'anirra. Kiristoositti warri amananne hundi keenya gara jannataatti jireenya bara baraatti akka galluufi Waaqayyo nuuf qopheessee jira. Gara isa ijjiin agarree harki namaa kan hojjetee hin beekne ijji namaas argee kan hin beekne mandara akkasiiti warra isa manatti qopheessee jira. Kanaafuu akka Looxa ta'uu qabna yaa obboloota koo. Looxi biyya jallootaa kana keessatti qajeelaa ta'eetu argame. Nohi naannoo bara yookiis bara dhaloota jalloota keessatti qajeelaa ta'eetu argame. Bidiruu tolfate. Anaaf isinis Nohi taane meeqan keenyatu bidiruu tolfachaa jirra laata? Meeqan keenyatu Sodom keessaatii adda of goonee Waaqayyoof of qopheessaa jirra laata? Addunyaan keenya kun har'a isuma Sodomiif Gomoraan hojjechaa turte har'as hojjechaa jira irra deebi'eeti. Seenaan ofii masaa of deebisee mul'ata jechuudha. Taarik raasuu ni dagmaal warri jedhan mammaaksa keessatti kan dubbatan isuma kana seenaan deebisee xammallee mul'achaa jira addunyaa kanarratti jechuudha. Loxitti inni ture akkasuma har'allee kunoo dhiira dubaraaf dubarri waliin akka isaan sagaagalaa jiran hin argina akka addunyaatti jechaadha. Homosekshuwaalii akka seera qabeessallee ta'ee nuu eeyyamamuu jedhanii biyyoota guddatan keessatti biyyi guddatteetti jedhame keessatti han akkasiitu Waaqayyoon kan gaddisiisutu uumamaa jira har'a mul'achaa jira jechuudha. Kanaafuu anaaf isin Sodom walakkaa jirra. Anaaf isin bara Nohii dhaloota bara Nohii keessa jirra. Dhaloonni bara Nohii obboleessaa fi obboleettiitu adda wal baasuu dadhabe. Gara obboleettii isaanii ilaalan jedha. Gara hangafoota isaanii ilaalan jedha. Babbareedduu kan ta'e obboleettii isaanii ilaaluu jalqabanidha. Waaqayyo kana argeetu itti dheekkame. Bishaaniin akka balleessus Nohitti dubbate. Nohi qajeelaa waan ta'eetiif itti dubbate. Nama baay'ee ture bara sana kan inni dubbate garuu Nohi qofaattidha. Maatii tokko qofaattidha Waaqayyo kan inni dubbate. Anaaf isinittis kana dubbachaa jira. Bara Nohi keessa isa dhumaa keessa jirra waan ta'eetiif dhufaatii Yesuus kanaatiif of qopheessuu qabna jechuudha. Waaqayyo ilmaan namootaaf jaalala daangaa hin qabne akka inni qabu beekuu qabna. Jaalalli hidhaa waan hundumaati. Dhiifama namaa kennuutiifis dursi jaalalatu jiraachuu qaba jechuudha. Waaqayyo jaalala waan nuuf qabuutiifi araara akka argannuuf har'allee nu barbaadaa jira. Yeroo adda addaatti raajota gara keenyatti ergee gara araaraatti akka deebinu dhiifama akka argannu nu gochaa jira Waaqayyo jechaadha. Bara Nanawween baduuf kaate Waaqayyo Yoonaasiin gara Nanawwee dhaqi jedhe. Saba Nanawwee waan jaallatuufi gara biyya lafaatti immoo raajota erge. Akka isaan lallabaniif namni hunduu qalbii itti jijjiirratuuf bara dhumaarratti Yesuus dhalachuu jala yeroo inni ga'u Yohaannis cuuphaan biyya lafaarra deemee akka inni qalbii jijjiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee labsaa ture. Kiristoos isumarra dhaabbatee dhufe innis qalbii jijjiirradhaa yaada jijjiirradhaa gara Waaqayyootti deebi'aa mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedheetu labsaa ture. Isa dhumaarratti ilma isa Waaqayyootu waaqarraa ulfina isaa gadi kaa'ee gara biyya lafaa kanaatti dhufe jaalala waan nuuf qabuuf. Kanaafi anaaf isin obboloota koo jaalala Kiristoos araara Kiristoos isa nuuf kenname kana gadi gatuu hin qabnu yookiis tuffachuu hin qabnu. Akkan adaraan ani isiniif kennu Kiristoositti of qopheessuu qabna. Dhufaatii isaa isa dhumaatiif of qopheessuu qabna. Firdii jalaa of baasuu qabna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Warri yuutuubii kana hordoftan haaraa warri taatan sabiskiraayib godhaa. Warri immoo maatii taatan immoo sheer gochuudhaan obboloota keessan akka geessaniitii fi dirqama keessan akka baatan isin gaafadhaa. Har'aaf asitti nugaa yuutuubii biraatiin nama walitti dhufnutti Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaan naa tura.